taatee yeroo har'aa biyya Itoophiyaa jedhamu san keessatti guyyaa eedatiin raawwatame. Taatee kana gochisu kaneessan guyyaa namni gammachuu isaa eedaa kana waggaatti yeroo takka qofa argata jechuudha uummanni musliimaa. Taatee addaatti raawwatame nama kanarratti namni kun qabsaayaa Oromoo kan ta'edha. Nama Jawaar fa'aa wajjin nama Baqqalaa Garbaa fa'aa wajjin asirratti maal jechuu barbaade gurbaan fokkataan tokko jechuudha. Namni sun gaafa Hacaaluun du'ellee gurbattii tana jedhee nama arrabsaa ture keessa gurbaan kun gurbaa isa ummata Oromoo duuba taa'ee shirratti xaxu keessaas tokkodha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jecha. Har'a akkuma beekamu namoonni like godhan viidiyoo keenya like godhaa share godhaati namoota muraasa otoo ta'ee dhaggeeffatan bareeda. Akkuma beekamu wantoonni har'a ta'ame waan baay'ee nama suukaneessuudha. Waan baay'ee namatti dhagamuudha. Gadda laphee nama cabsu dhugumatti gadda onnee nama cabsu keessaa isa tokko. Maaliif hojjettanii wanti amma ta'amaa jiru biyya san keessatti waan addaatti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namni tokko nama bifti isallee fokkataa, nama amalli isallee fokkataa, nama Oromoo kanarraa guddate Oromoo kana nyaatu mucaan suni UK keessa jiraata, biyya Ingiliis keessa jiraata na fakkaata. Wanti inni haasa'u akka waan kana keessa harka qabutti ammallee maal jedhan namoota afur mootummaan tarkaanfii du'insaa nama afur ajjeesee nama arfan kanarratti nama arfan kana ajjeesee nama arfan kana gaafa ajjeese aangoo gadi dhiisa. Eenyu fa'aa jedhee achirratti dubbiin taanamne dubbiin dubbatamne dubbii Abiyyi hin dubbanne masaraa mootummaa keessaa naga'e wanni kun ka jedhu har'a gabbee dubbata jechuudha. Masaraa mootummaa keessaa inni gurbaan sun immoo akka inni uummata kana harka ol keessaa qabu dhibbumaa dhibbatti. Maali nu jettan gaafa Hacaaluu Hundeessaa du'etti gaafa inni darbetti namni sun nama haceetu arrabsaa ture keessaa isa tokko. Gaasaniin dhokatee amma garuu gabba'ee dubbata. Namoota afur jedhe. Tokkoffaa inni jedhe tokkoffaa Jawaar, lammaffaa Baqqalaa, sadaffaa Lammaa, arfaffaa nama har'a darbee kana jechuudha. Namoota arfan kana gaafa karaa kaasee nuti ani aangoo gadhiisa jedhe mootummaa fida beeka dubbi laaqinsa isaanii. Dheengadda waa'ee amantaa namicha amantaa musliimaa arrabse irratti Oromoon girjichaa turte. Amma maaliif kana godhan? Ammallee amantaa musliimaa fi amantaa warroota Oromoo kana walitti buusudha. Warroota amantaa kiristaanaa. Dubbiin hin taatu. Dhugaan ni baati. Hanga Jawaar jechuun Jawaar Rabbiin ol isa fuudhe. Inni tokkoffaa ol isa fuudhuun inni gara ibaada isaa deebi'ee jira. Akiraa isaa badadate. Yaani nama jireenyi isaa guutuu hamma umrii ammaa kanatti Oromoof qabsaa'e keessa. Jawaaris dubbatee jira. Biitti teenya keessa nagaan qabdu jedhee jira. Hin beekakaa waan guyyaarratti oolaa jiru argaa jira. Biitti nagaan qabdu. Sirriidha biitti nagaan qabdu. Ni beeka jira. Yaa jarana nuti biyyumti san keessa akkamitti tokkummaan jiraachuu danda'a? Akkamitti namni tokko jiraachuu danda'a? Akkamitti gabba'ee gala? Beekan akkamitti gabba'ee gala? Barataan akkamitti gabba'ee gala? Hayyuun akkamitti gabba'ee gala? Biyya nagaan qabne keessa yoo kana laaluu nuti umriin keenya guutuun biyya namaatitti dhibaa jechuudha. Mootummaan wanna kana yoo qoratee irra hin ga'initti ammallee inni harka keessaa qabaa jedha. Garuu dubbii kana keessa ka jedhu sabuma biraatti. Ani mootummaa kanarrallee hin kaayu dhibbaan dhibbatti hin jedhus. Waa tokko isarraa komadha jechuudha. Ilma namaa dhumu kun waa isatti hin fakkaatu. See mootummaan biyya bulcha. Namni tokko gaafa biyya bulchu biyya isaa san naga goosisuu barbaada. Biyya isaa san tasgabbeessu nama dhiisa sareen du'uun qabdu sila. Namni sareeyyuu ajjeese gumaa kafaluu qaba sila. Gaafa kanatti ilmi namaa kabaja godhata. Gaafa nama tokko du'ee nama san hee ama nama du'e kana heemi jedhanii jallisan. Sababbiin isaa maali? Humaa dhufuugaa Oromoon dadhabe. Oromoon karaa cufee dadhabe.
Jawaar karaa cufaa jedha. Dadhabe. Ijoolleen miidiyaa irraa feemasoonni dadhabde. Uummata walloo dhumuun isaantu gargaaraa jira. Uummata wallaggaa dhumuu isaan akkasi. Uummata baalee dhumuu akkasi. Uummanni dadhabee jira. Harka kennee jira. Mootummaan kun maaliif biyya isaa kana naga taasisuu dide? Maaliif naga taasisuu dide? Barkanatu nu dhibaa jira. Barkana garaan nyaataa jira. Nama saba isaaniitiif namni kun ka saba kee biitii nagaa haa taatu, duuti nurraa haa dhaabbattu, ka bahe nagaan haa galu, ka dorrobe nagaan nuu haa dhalu. Barataan baratee nagaan haa galu. Jedhee mirga sabaa falmuu maal rakkoo qaba? Biyya kamuu keessatti mirga sabaa falmuu mirga nama saniitti kennanii fi seeraan falmata. Kabajaan falmata. Nuti hoo saree lubbuun ilma namaa saree hanqatte. Lubbuun ilma namaa saree tana hanqatte. Subhaanallah. Ani bakka guutummaan Itoophiyaa jedhamtu sun abaarii qabdi. Waa tokko maal jette jedha. Abaarii guyyaa hadhaa kana mootuyyuu maaliif akkas godhan? Guyyaa amantaa musliimaa itti kabaju, guyyaa itti gammadu maaliif gadda godhan? Nutuquu keessatti amantaa musliimaa kana tuquu barbaadan isin galee. Abadan waa hunda odumaa isin akkanatti isinitti zoorti. Osoo asin jettan asin isinitti zoorti. Osoo asin jettan asin isinitti deebiti. Maaluma garuu ani barkanna dhibe isin maaluma. Mootummaan kun maal eega? Poolisiin isaa maal eega? Waraanni isaa maal eega? Tokkoffaa waraanni mootummaa kana uummata warroo irraa ittisuu hin danda'u. Uummata isaa irraa ittisuu hin danda'u. Bakka ga'e maratti lubbuma namaatti ba'a. Bakka ga'e Baaleetti lubbuu ba'a, Arsiitti lubbuu ba'a, Wallaggatti lubbuu ba'a, Booranatti lubbuu ba'a, Iluutti lubbuu ba'a, Jimmatti lubbuu ba'a. Finfinnee bootaa inni jirutti illee lubbuu namaatti ba'a. Qabilaan dubbiidhaan Finfinnee bootama inni jirutti illee lubbuu namaatti ba'a. Yoo guddatti. Nuti coggaarraan nu gubate jechuudha. Coggaarraan nu gubate kalaas. Maaliif akkamitti baanee akkamitti galla? Akka jedhutti coggaarraan nu gubate. Waan dubbannu waan iyyine waan fuunuu qaba. Wanni fuunullee hin jiru. Iyyinis waa fuunuu dhabne. Iyyinis waan goonuu dhabne. Rabbiin tokkicha iyya nu haa ba'u. Rabbiin tokkicha iyya keenya haa ba'u. Dhiiga nama kanallee Rabbiin lafa balleesse. Wallaahi dhiigni nama kanallee lafatti badaa jira. Oromoon iyyeetuma jallisa. Rabbiin dhiiga nama kana haa baasu. Rabbiin dhiiga Oromoo haa baasu. Dubbiin gaafa dubbiin hacee callifamte Oromoon hundi dhumte. Akkas isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyyaa viidiyoo kiyya laayik godhaa, sheer godhaa, sabskiraayib godhaa. Namoonni yaada qabaatan yaada keessan kennadhaa. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti.